kirriin tokko citee sanbooda deebitee walii guduunfite ammas kirriin sun citee ammas deebitee walitti yoo guduunfite ammas kirriin sun citee ammas yoo deebitee walii guduunfite kirri jechuun hin dandeettu guduunfaa jechuun hin dandeettu yookaan baay'ina guduunfaa jechuun hin dandeettu. Firummaan garii akkasii firummaa akkasii ammoo irraa fagaadhu yookaan kuti itti hin deebiin. Sababni isaa firummaan akkasii firummaa summii qabduudha. Sillee si dadhabsiisti yoomiyyuu firummaan sun firummaa jabaattuu miti. Jabaattee ammoo raahaa siif gochuu hin dandeettu. Firummaan akkasii sun firummaa dogongoraa jechuu ni dandeetta. Li'annu firummaan tokko hin citti ammas walitti deebita ammas hin citti ammas walitti deebita. Namni tokko wayita wallolee adda bahu walitti hin deebi'a. Laakiin wayita walitti deebi'u kana gudunfaa wahiitu isaan lamaan jidduu jira. Ammas wallola ammas gudunfaa lammaffaatu jidduu isaanii dhufa. Yaani fagaataa deema. Jidduun isaanii fageenya godhataa deema. Kanaaf firummaan akkasii adada ati gudunfaa deemtuun wal bira jiraattan malee waliin hin jirtan. Kanaafuu firummaan akkasii firummaa summii qabdu waan ta'eef firummaa dogongoraa waan ta'eef firummaa irra deddeebii waan taateef kanaafuu firummaa akkasii jalqabumaan ofirraa kuti. Yaalii 2-3-4 booda ofirraa kuti. Li'aannu yoo ofirraa hin kutin aadaa jiruu taate. Yeroo aadaa jiruu taate ammoo nafa kee keessa seentee haaluma saniin jiruu kee jiraatta. Jiruu bareeda jiraachuu hin dandeettu miidhamaatuma jiraatta jechuudha. Firummaan akkasii hin citti hin deebiti. Firummaa akkasii san irraa of eegaa. Takkitti cittee salaamu alaikum jechuu sun ta'in cittee gudunfaan dhuftee ammas cittee gudunfaan dhuftee firummaa san xiinxallitee laaluu qabda. Maali rakkoon isii firummaan tun itti fufuu qabu moo tadhaabuu qabu jettee beeytee murteeffachuu qabda. Isatu jetteellee daftee murtii addaan bahinsaa hin murteessin. Sammuu kee daliisiisii jiruu gaarii isinii hawwa. Jiruu qananii isinii hawwa. Nagaatti.